Taabswaappii gara maallaqaatti naanneffatuu ni dandeenya. Kanaaf viidiyoo kana haga dhumaa ilaaltan isiniif galadhee yaada. Viidiyoo kana haga dhumaa ilaalaa. Akkuma beekamu telegiraam kiyya irratti vootii isin goosiseera. Vootii saniinis waa'ee taabswaappii akka hojjedhu namoonni hedduun filattaniirtanii jechuudha. Inni lammaffaan farstii fiisharii viidiyoo isiniif qopheesseera. Taabswaappii gara maallaqaa akkaataatti naanneffatan viidiyoo kana haga dhumaa ilaalaa. Jalqaba community isaanirraa waa isaan nu beeksisan isaanirraa jalqabna jechuudha. Kanaaf isaan akkuma asirra beeksisan pilaayerii yookiin taphattoota miiliyoona 30 ol akkaataa itti argatan baay'ee gammanneerra. Kana olis ni arganna ni beeksisaniiranii. Akkuma beekamu asiin dura piroofaayiliin isaa powered by community kan jedhu kun powered by Solanaadha. Kana jechuun akkuma beekamu Solanaa wajjin hojjechuudha dhiisaniiran yookiin dhaabaniiran jechuudha. Sababa isaan beeknu haala kanaan communitiin Solanaas akkana jedheera. Haala argitan kanaan adminiin Solanaa telegiraamiirra haala kanaan beeksiseera jechuudha. Taabswaapp is not a Solana projectedha. Kana jechuun taabswaappiin kana booda Solanaa walii hin jiru. Noolii akka hin jirre beeksifneerra jechuu isaaniiti. Projectii can't swap point for Solana. There is no connection between Solana and the TabSwap. We can't help with anything TabSwap related. Kana jechuun wanta gama TabSwappiitiin dhufe nuti Solanaan deeggaruu hin dandeenyu ittiin seenuudhaan. Kana jechuun TabSwappiin gara maallaqaa jijjiiratuu hin dandeenyu qofa osoo hin taane isaa wajjin hojjechuu dhiiseera jechuun maali wanta tokko akka hin sodaanne maaliif bilookshein hedduu jira isa keessaa filatee seenuu hin danda'a koominitii hedduu waan qabuuf. Kanaaf Solanaan haala kanaan beeksiseera. Gara koominitii isaa yoo deebine koominitii akkuma asirra nu beeksise akka ji'a tokko nuuf dabalan beeksisaniiranii. We have an important update for you. The pool launch is being postponed unitly July 1 instead. Kana jechuun amma ji'a tokko nuuf hafa. Sababiin ji'a tokko daraniif namoonni hojjetan hedduu hin jiranii koominitii hedduu argachuu dandeenya. Kanaaf ammallee warroota haakii fayyadaman yookiin haakiingi tuulii fayyadamanii poointii ifiiniif baay'ee geessaniirra yoo jiraatan baani goona yookiin uggurraa asirraa haga uggurree wantoota akkasiisa adda baanyee bilookshinii filannee seenutti jedhaa ji'a tokkocha kana nuuf dabalanii amma ji'a tokkotti jira jechuudha. Akkuma isin beeksisan the information about blockchain is coming. Waa'ee informationii blockchainii irra geennee asumarraa isin beeksisnee dhaaranii itti jabaadhaa isiniin jedhanii. Kanaafuu waan tokko akka hin sodaanne maaliifi koominitiin baay'ee fagaateera waan ta'eef amma kun rakkoo qabu blockchainii fedhan irratti hojjechuu danda'anii. Kun wanta nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Kanaaf jalqaba gara taabswaappii keenyaan seennaa wantoota adda adda ta'an isin mul'isa jechuudha. Yeroo bakka taaskii dhusan dhoottan kan Solanaa waaleetii konneekti godhaa jedhu asii badeera jechuudha. Kana akkuma hangafa dubbadhe wajjii hojjechuu dhiisaniiranii. Kanaaf kan biraa haga dhufu kana boodas carraan nuti poointii hedduutti argan hin dhufa. Gara juulee tokkoffaa irratti juulee waanistii irratti waagaan yookiin maallaqni hin baafi akkaataan gara maallaqaatti naanneffannu ji'a tokkoon duuba isaan nu beeksisan jechuudha. Poointii hedduu hojjenneerra. Kanaaf bakka istaatis jedhu kana dhoonnee ilaallaa. Yoo bakka istaatis jedhee kana dhoonnu akkuma argitan tootaal sheer baalaansii jechuun namoonni hangammaa poointii walitti qabatan ida'ama namoota hundaa tiriliyoona 76 jechuudha. Tootaal pilaayeriin gara miiliyoona 32 already deeme. Daily usersiin kan namoonni guyyaa guyyaan fayyadaman miiliyoona 14. Online player warroota onlaayinii keessaa hin baane isa qofa fayyadaman gara miiliyoona 5 jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf wanta tokko akka hin sodaanne gara maallaqaa nu'uu miti kan opshinii san fidu isaanitti akkaataa gara maallaqaatti naanneffannu isaaniin nu qopheessa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun waan gaafataniif kana viidiyoo kana hojjechuuf dirqame jechuudha. Kana malees information dhibii yoo jiraate yeroodhaan akka isin beeksisu
ni beektanii. Kanaaf Telegram chaanaalii kiyyarra na eegdanii namoonni Telegram chaanaalii kiyya hin beekne kennaa 61 jettanii asirra ni argattanii sana booda keessa seentan jechuudha. Asirra wantoota hedduu gadhiiseera. Namoonni adreesii keessa as jalaan naaf ergaadha hin ergin warroota erganiif gaasfii kan ta'u ergeera jechuudha. Haala saniin naaf ergaa galatoomaa isiniin jedha.